Egaa waliigalteen kun argida mallatta'ee ka'ee boodammoo ajajoonni waraanaa akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun isaanii gara nagaatti dhufaniiti kan jiranii. Nuti egaa dhimmoo kanarratti keessummaa tokko istiidiyoo keenyatti affeeranneetti kan jirru baga nagaan dhuftan jechaa maqaa keessanii fi waraana bilisummaa Oromoo keessatti itti gaafatamummaa keessan irraa eegallu. Maqaan kiyya Shurrubbeen jedhama. Gahee gaafatamni kiyya ajajaa kutaa waraanaa zoonii lixaa. Qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo gara hidhannootti isa geesse maali? Amma hoo gara nagaatti akka dhuftaniif maaltu isin dirqamsiise? Qabsoo hidhannootti kan waraana bilisummaa Oromoo galchee roorroo uummata Oromoo alagoonni biyya bulchaa turan suni uummata Oromoo hedduu dararaa turan jechuudha. Sanatu akka qabsoon hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamuutiin akka inni hundaa'u kanaaf ta'ee hanga har'aatti irree sanumaan ture jechuudha. Amma immoo gara qabsoo keessatti karaa nagaatti kan nu fide yeroodha jechuudha gabaabumatti. Yeroo barbaachisutti lollee yeroo barbaachisutti dhokaasnee saa'itiin kun saa'itii nuti itti wal ajjeesnu otoo hin taane saa'itiitti dhaabbannee afaan tokko dubbanna aadaa tokko qabna duudhaa tokko qabna. Qaamni gamanaanis waraana bilisummaa Oromooti jedhus qaamni gamanaatiin mootummaa jedhus lachuu Oromoodha jechuudha. Kanaaf jecha karaa nagaatti akka nuti dhufnu kana nu taasisee jechuudha. Erga waliigalteen kun hagam hojiitti hiikamaa jira. Wanni isin amansiise shakkiin turee fi amma qabatamaadhaan torbeewwan tokko keessatti gara keessanis haa ta'u gara qaama mootummaatiin wanti raawwatamaa jiru hagam irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan har'a nu faana dhufee hedduudha jechuudha. Sana keessatti qabinsi amma nuuf ta'aa jiru yookiin immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo har'a kumaatamaan dhufee kaambii jiru kana keessatti mootummaan jijjiirama hedduu mootummaa irraa argineerra haga ammaa waraanni bilisummaa Oromoo nu waliin dhufe argitee waan dhiibbaan tokkollee akka hin jiraanne qabinsi sirriin akka jiru amma meeshaa isaatiin jira. Wanti tokkoyyuu wanti mootummaan kun sirratti hin barbaachisu jedhee ammaatti yaada jallinaa nutti argisiisee hin jiru. Waan gara fuulduraam walumaan ilaalaa deemnaa jechuudha. Miidiyaa hawaasaa garaa irratti kan sinqeeqan jiru kan immoo lakki maaliif nagaa filachuun isaanii gaariidha kan jedhan jiru. Akkamitti ilaaltani? Lakki achuma taa'ii uummata Oromoo darar warra jedhaniif hin dhageenyu jechuudha nuti. Siigalee uummata Oromoo rakkoo hamaa keessa jira inni quban qabu shurrubbee ati maaf achitti naan duune jedha malee inni ofiisaa ufee akkatti uummata Oromoo du'u akkatti shurrubbeen du'uuf akkatti abaluun du'u dhiiga namaa argaa hin jiru jechuudha. Bakka garaa garaa taa'ee jireenya dhuunfaa isaa jiraachaatu abaluu ati achitti maaf naan duune yookiin abaluun maal akka uummati Oromoo waan inni keessa jiru walumaa galatti hin beeku jechuudha. Sanaaf bakka hin kennan nuti. Booji'amnee immoo mootummaatti dhufne boorus immoo wanna kanaan dura hojjenne olitti Oromoof bu'aa buusuuf namni jedheefis otoo hin taane an dirqama kaayyoon koof akeekni koo uummata kanaa boruuree ta'inaan wareegamni immoo bakka hin filatu qabsoonis bakka hin filatu. Waliigaltee nageenyaa kana hordofee miseensi waraana bilisummaa Oromoo hedduun gara nagaatti dhufanii jiru. Kan hafan jiru maal dhaamtuuf isaaniif? Dhaamsi ani dhaamuu fi waraana bilisummaa Oromoo inni gales waraana bilisummaa Oromooti. Waan cubbuu walirra keenyu hin qabnu inni hafes waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo ajaja adda addaa qaba bakka garaa garaa jira. Guutummaa guututti wal dhaga'ee ummatichaaf jecha nagaa buusu uummata Oromoo ajjechaarra dhaabuun dirqama taati. Kanaafiyyuu warri hafanii akka isaan karaa nagaa kana araaraaf bakka kennanii nagaa uummata Oromoof bakka kennanii dhaabbatanii uf ilaalanii saba kanaaf boqonnaa akka isaan kennaniin dhaamaa jechuudha.